بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلمان رمو قال في غاري شمرنتين أكم جرتن فيا كيسني بقى جراتن بقى جرتن تربي سوجي هاجراتو يا دا مراد كيسني سني هاغوتو أمري جباتي هندلي إسني حالا فيسو إسني جدا إغاتي أنو نرالي فيديو تاكك أبديتين نفي إسينيس واي إردي yookaan irdii jechuun namoonni beekanatti fakkaata. Irdii jechuun isa kana fakkeenyaaf ittoo keelloo hojjechuuf yookaan ittoo kuduraa hojjechuuf isa kana fayyadamna jechuudha. Ittoo muduraa jechuudha. Muduraa jechuun maal jechuu akka ta'e illee of yaadaan hin beeku. Vijiteebilii jechuudha. Hojjechuuf hedduu filatamaadha irdiin. Irdiin faayidaa hedduu qaba. Faayidaa isaa keessa tokkoffaa namni dhibee garaachaa qabu heddummeessee irdii nyaachuu qaba. Dhibee garaachaa jechuun coggaarraa jedhama biyya keenyatti jechuudha. Heddumminaan irdii nyaachuu qaba jechuudha. Irdiin hedduu bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kabiraa namni yeroo qufaan isin qabe yookaan namni tokko yoo qufaan qabe jechuun namni qufaan qabee ka kokkeen isaa cufames haa ta'u, ka yeroo baay'ee bishaan funyaan irraa yaa'us haa ta'u, ka qufa'us haa ta'u, dhukkubbii adda addaa sababii qabbanaatiinis haa ta'u, sababii qufaan waan ajaa'ibu tokkorraa nama qabuudhaan namatti dhufu tokkorra yeroo kana irdii fayyadamne hedduu yeroo gabaabaa keessatti faayidaa isaa irraa argachuu dandeenya yookaan immoo fayyuu dandeenya jechuudha. Akkaataan itti fudhatamiinsa isatti irdii itti fudhatan aannan danfifne san akkuma nama sukkaara itti godhu fal'aanaa sukkaaraa tokko irdii itti goona aannan danfetti jechuudha. Yoo barbaanne immoo aannan wajjin danfisna jechuudha. San booda sukkaara itti gootanii dhuguu ni dandeettanii aannan jechuudha. Aannan kamiyyuu haa ta'u isa baawudaras tahee aannan bishaan kana soo ta'e jechuudha dhangala'a. Irdii fal'aanaa sukkaaraa tokko itti gootanii kuubii tokko yoo dhuyidan waa hunda lapheen keessa yoo goggogee yoo dhukkubsate yoo waraansa adda addaa qabaattan qaama keessa yeroo gabaabaa keessatti isin furaa jechuudha. Isa duwwaa miti irdii fi aannan akkasumas qullubbii adii walitti danfistanii yoo dhuyidanis qabbanti yoo isin tuyxe yookaan qorri yoo isin qabe yeroo gabaabaatti fayyuu dandeettan jechuudha. Kana qofaa miti ammallee hedduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf wanti namni kennan beeyne yookaan immoo uummanni Oromoo kenna yookaan ijoollee hiriyoonni kiyyaa shamarran Oromoo wanni isin hin beeyne keessa namni tokko yoo maanguddoome fuulli kenna ni suntuurrata jechuudha. Fuulli xaba'an akka tokko nama suntuurrata hin jiga jechuudha. Jijjiga nama dulloomee jenna yoo laalle jechuudha. Fuulli kenna yeroo gabaabaa keessatti dullooma. Namni irdii baay'inaan nyaatu nyaata irdii qabu heddummeessee yoo nyaate namni tokko daa'ima ijoollee fakkaata jechuudha. Umriin isaa xaba'an yoo 50 ka ta'u ta'e ijoollee waggaa 20 wayii fakkaachuu danda'a jechuudha. Maaliif jenna? Dullummaa san dhoysuu hin danda'a. Dhoysuu jechuun qaamni isaa qaama ijoollummaa fakkaata jechuudha. Kanaafuu irdii heddummeessinee haa fayyadamnuudha jechuudha. Fayyummaa keenya guutumaan guututti irdii irraa arganna. Kanaaf keessattuu namni dhibee garaachaa qabu yeroo gabaabaa keessatti yaa'anii fakkeenyaaf yeroo dhukkubbiin garaachaatti dhagahamu san yoo irdii nyaatuma kamittuu hojjetee irdiidhaan nyaate dafee fayyuu danda'a jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kanaaf irdii fayyadama. Irdiin qaama keessatti nyaachuu qofaaf hin fayyadu. Gogaa keenya alaallee ni bareechisa. Bifa bareedaa kennaaf jechuudha. Looshinii caalaa bifa kenna iskiin nu godha jechuudha. Iskiin keerii kenna fakkeenyaaf gogaa kenna akka inni nu lasallasu yookaan nu lallaafu sooftii nu godha jechuudha. Kanaafuu irdii qaamallee dibatuu hin dandeenya. Akkamitti zayitii zayituunaa, zayitii kokonootii akkasumas zayitii qobboodhaa yoo arganne isaan kana walitti maynee fuula keenya dibachuu, harka keenya dibachuu fi naannoo morma keenya dibachuudhaan bareechisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf irdiin bu'aa guddaa qaba. Hundi keenya akka itti fayyadamtan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha jechuudha. Irdiin hedduu filatamaadha obboleeyyan kiyya. Fayyummaa keenya keessattuu dhugatti keessa keenya garaa keenya keessallee yoo dhukkubsanne itti fayyadamuu qabna. Nyaata kamuu kan nyaannu harka caalu amma biyya keenyatti ittoon baay'inaan diimadha. Barbareen qaama keenyaaf bu'aa takka hin qabu nu miidha jechuudha. Miidhaa isaatitu caala faayidaa isaarra. Kanaaf nyaata nyaannu kamiyyuu irra caalaa irdii fayyadamuu qabna. Irdii baay'isuu qabna jechuudha. Harka caalu.
Kanaafu irdiin faayidaa guddaa akka qabu beeytanii hundi keessan akka itti fayyadamtan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha. Isin jaaladha isin kabaja. Skin care keessanis fuula keessan bareechisuuf dullummaan akka isinirraan beekamne maal haadholii kennallee maaliif hin taane nyaata irdii qabu heddummeessinee kennuufii qabna. Akka isaan fuulli isaaniitis tunnu bareeduuf akka nutillee bareenutti isa kana daa'imman keenya soorata daa'imman keenya qopheessinu keessattuu irdiidhaan hojjechuufii qabna jechuudha. Nyaata irdii qabu heddummeessinee ijoollee keenya itti nyaachisnee guddifachuu qabna isiniin ja'a. Gabaabduudha viidiyoo tiyaa haganuman gabaabsa. Kanaafuu hundi keessanuu irdiin kana ta'uu beeytanii akka itti fayyadamtan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha jecha sagalee kiyya sasirrattiin gabaabsa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah.